hubadhu dubii dubariti jireenyi biyyaan baame haga yoomitti biyyi kun yoomuma sin waamti yoomitti yeroon taa'ee yaadu na dibdi dubbittiin hundi nama keenya godaantonni marti akkan garii argee gariis dhagayetti qaamaan malee yaanni keessan biyya jirti abdiin irra keessan marti garii argine garii odeeffanne Rabbii gargaarsa kee kadhanne. Yaa ummata keenya kanneen na dhageessan kanneen addunyaarra facaatanii teessan qaamaan malee yaanni keessan biyya keessan gadi ifuun yaafataa teessan amma gayyoomitti kan biyyaan baateessan kan taa'ee yaadutti tokko yaanni keessan qaamaan achi jirtan yaadaan biyya keessa gaaf tokko ni galaa jetti qalbiin keessan. Abdii kanaan arragee turre silaa biyya kan badhaate nuttumaa waamamu qofaan keenya taate duydi biyya keenya yoom takkaa nu baate hambatu foonis jire irratti nyaate ummata keenya kan gabrummaan dhamaafte biyya sarraa bahuun dirqamatti taate hojjetaa biyyaan baay'ee ta'e xiqqaate qawmiin warra diyaaraa nutti baafte. Mirga sitti dhabne achitti nuuf laatte shiraan biyyarraa nu baafte waan jarra hojjetan garii qoranne yaa Rabbi gargaarsa kee kadhanne. Rabbii keenya si beeka waan nu rakkanne dhibdee keenya gamtaa dhuunfaan sitti himanne. Namni sitti rakkate waa miidhamee namne walitti nu qabbe yaa Ilaahi si kadhanne. Allahu yaa Mawlaanaa tokkicha gindi hin qabne sitti baqanne yaa Rabbi gargaarsa kee kadhanne. Allahu yaa Mawlaanaa tokkicha gindi hin qabne sitti baqanne yaa Rabbi gargaarsa kee kadhanne. Ummata kana Rabbumata raanga'ee kanarra godaane addunyaa wal gahee dhibbiin keenya hedduun dachaalutti ta'ee roorri isaan yoom kophaa jabeenyaan as ga'e addunyaa qaroometuun irratti wal ta'e jecha kana beekaan irra deddeebi'e yoo seenaa qorannu jaratumna